Haroon baharii keeti durdaayituu danuu nyaate eega fuutee nan baate atiin tarka koo qabe. Haroon baharii keeti durdaayituu danuu nyaate. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهله وصحبه أجمعين. قال توما الفادا والروان جتنس والروان في جتنس والردب دنيا سفتنس والردب ستنيا سفتنس. قال توما الفادا أمير كانان اتقابا كوان تايف مال جناني أنا أعرف هنا قارب بيتين كمبلو فتي بدلبسي وفي الركايته لك ها ربيتين جيسي جريرون جلو تولو نما جلا كيساني كونو مي سباكي ترفتكا مي رفي جتو اسمع يمو منا كيسا كا هنجن مالمو دبين قبا ولين أبدو نمي تبردين قدا أمريكاني كيسا nuti ka'e sanas sanaani warra gammachuu irraa qabutu ammas nuti dabala. Gammachuu irraa qabu tole maashaallah ulfaadhaa galatoomaa akka ni dhagaamu bareera. Warri gaafa namichi Faransaayii keessaa ka'ee jedhu asii dhokatee harka dhahaa bahe. Yookaanis immoo akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2006 bara 2006 warra tishartii ergamaa rabbii maqaan Muhammad jedhu irratti waan adda addaa barreessanii sirbanii ragadanii maal jedhantuyyuu egeree ofii hadha nutti himan. Waan isin dhibu isa dubbatu caalaa inni harka dha'uuf nama dinqa. Maaliif jennaan maaltu isinii gala beeytu kaleessa yaada isaa jiraachuu dhabuu. Hadha bakka ga'ee jiru beekuu dhabuu. Boreessa naqaa beekuu dhabuun wama barbaadde yaasofsiifti. Anu tuuniin isaan ta'e utuunin isaan ta'e maal jettaa inboxii warri naa jecha naa barreessaa ooltan guyyaarraa utuu isaan taate bakka isaanii buute utuu isaan taate pirezidaantii keenya taate bakka buute haasaa achirratti goote maalaa softaa naan jettanii akkan jedhu tuuraayyaa abbaa maccaa ta'e ka'ee utuu achirratti hireen namuddee hireenu bakka sana nan dhaabini bakka sana dhaabachuun bakka fafaatii bar bakka dhaabachuu walii hawwanuun seenaa joolle bakka dhaabachuu walii hawwanu miti. Maaliif jennaan isa kaanirra ciqilfataa isa kaanirra miila kaataa jiraachuun nun fakkaattu waan ta'eef bakka sana yoo rabbiin keenya nuun hin mutin alhamdulillah faaruun kan rabbiiti. Maal jettaa isa jettaniif immoo wannan jedhu jecha isa kanas na jalaan miine isa kanas gadi na jalaan qabne jibbuu koos hinnan dhoskadha kaamma ta'e tokkotti anoo biyyaanan deema. Gaafa akkana jedhu baay'achuu kan keenya himu sana pirezidaantii koo ta'uu wallaale. Wanni nu dagachuun qabne tokko kan nuti irra deebinee haasofnu tokko jira. Abbaan barbaadan itti miidhama. Yoo barbaadan itti fayyadama. Yoo barbaadan wanni nuti bara darbe keessa fakkeenyaaf waan bara 2000 akka lakkoofsa faranjiitiin nin duraan jedhe bara 2006 kan nin duraan jedhe sun amma moo bara lakkoofsa akka lakkoofsa biyyattii keenya sanatti lakkaatu 2 fi bara 2004 yeroo Mallas Zeenaawii amantii dhaqee Lubnaanii nuuf fidee dhufu ma gaafa sanas qaallichi isaan kun achuma turanii maa rakkoo maalii qaba rakkoon qabu inni achuma turan isaanis fiduu keessas hin dhabamanu xiqqaachuu dinne malee hin xiqqaannu bara kalaaftuutti hin xiqqaannu. Ummata hinduune jechuun ummata islaamaati bar hinduu bar maaliif waggaa 1444 utuu bal'atu takkaa takkitti irraa xiqqaatee irraa hidhateeraa joolle mee warri na dhagaa jirtan nama 2600 argaa jira. Warri amantii biraa hordofus na dhagaa jirtanii aanottan koo lafeewwan kiyya warri amantii biraa hordoftanus na dhagaa jirtanii. Amriin yookaanis immoo deemsi amantii islaamaa eega waggaa 1000 wanti kun nama lamarraa ka'e. Kana jechuun ergamaa rabbiitiif Khadiijaarraa ka'e
رضي الله تعالى عنها اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد نما لمرة إيجا كأي تكاتا كتي وتو أبدو بديبي عدد ما يرتك الفتن بلتا نوتي أكا بسماراتي دوريس نتمنتوري ولا لوي كيستي عدد أغا نركوتا ننجبان مسكاتا كتي اللابن ماليف جناني دعو كينيا جراتشو كينيا رنجالان نانوتي يرو أمنتينو قال يرو ربين ولي قال لي hamma isin jiraachuu gammaddanu caala haqqi irratti dhabamuu keenyaaf gammachuutti qabna. Kanaafi irra ciqilfachuu baattan yeroo kamiinuu wallaahi waa tokkotti isin isaamnee hin beeynu. Ammoo wanni nuti isiniin jennu bara 2004 gaafa amantii kana jarrii dhaqanii Lubnaanirraa sheekii biyya keessan keessaa hin qabdanu jinuun jedhanii utuu nuti muftii meeqaatama إيجا غافا قبل شيكوتا غربي را بنانون كenya شيكوتا غربي كان جدمو بركو سديت duwwaa jalqabee mashaayika biyya naannoo keenyatti guurrachuu jalqabee irraa sheekotii adda addaa utuu biyya keenyatti guurrannuuti utuu guurrannu beekaa utuu biyya adda addaa irraa guurrattu oromoontuu naannoo adda addaa irraa guurrattu beekumsi islaamaa kan faabirkaan godhatee gargaarsa mootummaa akka biyyootii islaamaa kana gargaarsa mootummaan barbaadu baajetii mootummaan barbaadu waa tokkoon barbaadu ofirratti kannee jiraanna yoo gargaaruu malee gargaaramuu hajaa tokko illee hin qabnu. Yoo gargaaruu malee gargaaramuu tokko hajaan qabnu. In gargaarre malee gargaaramuutti tokko illee hajaan qabnu. Kanuma wajjiniin utuu kana jennu Rabbis rahmata isaanii haa godhu. Abbaan Jifaar gaafa ummanni Amaaraa maqaa dheenaa saagaasii kana dhiifama naaf godhan warri Amaaraatis. Amaara jechuun rakkisaadhaama. Maalin beekan beekuun. Yoo rakkisaa ta'es hojii keessan. Gaafa ummanni Amaaraa bara 1850 jalqabee isa jedhe zamana masaamitti jedhan dhuguman seenaa dubbii keessa jira irra ciqilfatanii akka sana miidhanii argobbaanu jalaa dhabamsiisuu kaanaan ummati argobbaana dhaggeeffadha argobbaanu jalaa dhabamsiisuudha kaanaan oromoon argobbaa akka jiruun fudhatte akka jiruun argobbaa warra miidhaman argobbaan Harargee guutte na dhagaye argobbaani Baalee guutte na dhagaye argobbaan kafaa ummanni yaadi gaataa fudhate na dhagaye argobbaan Gommaa Jimmaa Shanangi beekee jirtu na dhagaye argobbaan yeroo ammaa kana keessa Limmoo fi Lubbaa Boorii Wallaggaan jirtu na dhagaye gaafa keessumaahuu aanniyyii duraa jalqabee jechuudha Jamaalul aanniyyiin duraa jalqabee gaafa roorroon sitti hammaatu Oromoon afaan bal'ifatteeti si fudhattee si liqimsattee argobbaa yeroo jedhamanu warri Harargee keessaa argobbaa jedhamu warri Baalee keessaa argobbaa jedhamu warri Jimmaan keessaa guraabbaa jedhamu warri Kafaa keessaa guraabboo jedhamu ummanni kun beektota hayyoota akka Sheekh Umar Siibbaa harkeerraa murame fudhanne boo akka Sheekh Mahmud Quraaree sheekota beekama muftii biyyattii kana diinii of duuba deebisee akka inni jiraatu taasise achi as fidee jechuu kooti. Kaasa keessaa gaafa simannullee jara keenya gaafa simannaa akka kanaa gaggeeffannu gaafa simannaa akka kanaa gaggeeffannullee eenyummaa keenyaa wajjiniin takkaa takkitti ilma abbaa maccummaa kan koo jijjiirameeti miti. Isaafis yaada gurmuu kanatti Muhammadatiin harkatti balfitu baanna gurmuu kanatti sabummaa ambi biraan harkatti dadhabu baanna gaafa sana ummanni argobbaa gaafa jarri wanta godhatu sanallee naannoon keenya fuudhanneeti amba of taasifannee gosa kenninee fi ganda kenninee waa tokko rakkoo tokko maletti arragaye ummanni ati hadhaa maqaa keessatti akkana ta'ee jettee tuttuqte baga tuttuqte annaa taateetta. Maaliif jennaan diqqoo rafnaka diqqoo rafni of dagan baganuu dammaskite baganuu kaafte ishoo galatoomi ani immoo sin galateeffadha akka gaariitiin si galateeffadha maaliif jennaan yooki tun beekin qubatti keesse yooki beekaatuma qubatti keesse waan bakka ati dhaqaa jirtu himte bakka eegereetu silaa kanarra carra argatte kanarra hiree argatte kanarra ballifatte kanarra bakka dhaqatu naaduraa bareedaa harkatti keesse ijatti kaayyatti iddeetti dhaqaa jirtu sii gala yookiin moo jennaanii dhugumatti ani saba kanaaf yaadda jedhee yaadutu saba kanaa yaaddee bara amantiifis ni yaadda jedhee yaada gama kootiin bara kana keessa ijoollee haasaawwan na jalaa makate waan arganne keessaa
نجلا دبم سيسوين كابوغا فكينيا في مجلس وقامي كا وقاري دمي لما قافتي كري جولي كينيا تمرتاو مجلس حتى أوف دندئين هابتو إجارة ميجرا كانس بيكا لبسي أددا كم مكا أمنتي نوبا سودان دو لبسي أددا كم مكا إسلاما بكبوه هاسا ودان دو كان اللي نتي أمنتي اللي غرغاري بكتو كونغا أنا سبوم ما كان اللي رول كتيواتو كوينغورانو جنني أبدنو بركانا كيسا أرغني بركانا كيسا وان أرغنسي نتي أمتا عدلي دا ديمو عدلي دا لغاد أبديم نامتي إدين لغاد لك إمسي أكا إسلامات ناس عجرسي كان akka islam difamana goda akka islamatti yeroo naasau akka ummataatti dhugumatti majlisa filanne tokko lammaffaa waggootii meeqaatama bara mimiliki bara maaroo bara tafarii mokonnan bara jinni waan argitee kana taraa wal daddabarsaa dhuftee hunda isaa keessatti ijoollee mirga dhabnee akka dhabnee bakka dhabneetiyyi maaliin jiraataa turree yoo jettanii ورق أجرين أيام أنجرات توري أيام مالتيني أيام إغاثة أيام غرغارسة بيجتي كستي بإثيوبيا على يمنورو مسلموت جدامنتي جرات توري وقع فندربي برلمان بيجتي غلطوما كما بكا كانت غلطوما كجركين والفانا سنين أمنا جنة بر بكا سنغاريو جتنغاري لسنين جدائرة isini galate fadda warri in galate fannu jettanu galate fadda bakka dhugaan ta'e waliin qabna bakka madaabira wajjin qabna bakka rakkoo bira wajjin qabna bakka roorrooba wajjin qabna bakka cinqii wajjin qabna ammoo bakka jarri dhugaa hojjetes wajjin qabna kama bakka hamaa qofitti jaraa kennine bakka dhugaa akka tirmaachuu dhimnu hin qabnu joolle waan jarri nuu kennani kana nuu kennitaniitu jennee itti himuuni dhugaadha joolle dhugaadha haqa Parlama murteessee miti inni sadaffaan immoo inni tokko waldaa gargaarsaa irraa parlama biyyatti Itoophiyaa lakki የኢትዮጵያ ሙስሊሞች nu jedhee galatoomaa kana galatoomaa tu shantama fayyadani tokko waasaanii bareedaadha maaliif jennaan yeroo waa waliin jennu keessan jiru ijoollee yeroo waa kekersinu akka jirutti jirra waan ta'eef haalli biyyi keenya keessa jiru akkatti jiru kanaanuu jira waan ta'eef yeroo ammoo tukala rajamnaa ka gaafa jedhanu sana ummata shu'aybiin bookaa milmaal jetta bo wama anta alaynaa bi aziz la وإلى ربما القرآن ساتين وإلى عاد أخاهم هودا شوف لا عاديني أمة ساترك لا ما جري ولو لا راح تقطوت سلا قومي قد سبب الله سبيبو سبيبتا وانا دداكاوني وليمو سني قلت رو وليمو نولا للسوق ابدي وليمو ابدي قمنا جتو ولتتامرنا السلام عليكم يا أحباب الكرام أباس أمارين أبدأ البركة باسم رب الأنام أكسمة والفاتنا قالتهما جزاك الله خيرا قرآن ربيتي يا سانا ساجالو قرآن بيتي قرآن كراجالو نمجا قلبيتي انقفق سلالو نمني كان بري قردمو واللالو وان خلق مفبكا يو قرآن لالو خليفة أرضه تيس الدنيا دالو كان جد إلهي دخان خلق مالو انكر ربي أجالو الراب وريفتو لا نسري دانو ملكيسي كران كي تجالا يرو منا كيسا نمتك إنما تلبين إسا ألا نقومو ويابر يرو منا كيسا نفكاتي أفهم كواسا أنا وجنيني mana keessa wanti namatti koftu waan ala dhufuun eeggatanii bar waan mana keessa akki godhanu xiqqoo nama dhiba. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dhaammanne kan facaafanne hamargu wajji nagaa wallu haa argu. Himbade jedhu ani sabtan badaa kiltoon kelite mali dhiphuun miliki.